Akkam jirtu maatii YouTube arra video ajaa'ibaan walitti deebinee jirra. Osoo gara videootti hin darbin namooti YouTube channel kana haarawaa ta'an subscribe godhan, namooti immoo haarawaa hin taane like, share, comment gochuun nu cinaa dhaabbadha. Amma gara videootti dabarra. Videoon ko arraasi appii Dynamic Island kan jedhamu wajjin arraa kan waan isin barsiisudha jechaadha. Faayidaan appii kanaasi mobile iPhone 40 Pro wajjin mobile keessan kan wal isin fakkeessudha jechaadha. Waan kana dalaguudhaafis kanan boxii keessatti isinitti agarsiisaa jiru sana al tokko click gootu sana booddee gara settingii mobile keessanitti isin geessaa jechaadha. Mobile keessan sana booddee installed service kan jedhu sana al tokko click gootu sana booddee Dynamic Island keessanii off kan ta'e jiru gara onitti jijjiirratu jechaadha. Sana booddee mobile keessanii wanta haaraa tokko isiniif qabatee dhufaa jechaadha. Wanti kunis mobile iPhone 40 Pro wajjin mobile keessanii kan wal isin fakkeessudha jechaadha. Haala kanaan mobile keessanii style notification isaa haala kanaan bareechachuu ni dandeessu jechaadha. Waan kuni size isaa yoo xiqqate yookaan immoo yoo guddate isin rakkisee display al tokko click gochuudhaan waan kana size isaa guddisuu dandeessu, xiqqeessuu ni dandeessu jechaadha. Faayidaan appii kana keessaa kan biroon immoo notification garaagaraa gaafa nuuf dhufu style mobile keenya jijjiiree haala nama hawwatuun kan nuuf fidudha jechaadha. Linki appii kana description jala isinifan kaadhattanii download godhachuu ni dandeessu. Akkasumas linki telegramii kootii achi jalattan isinifan maxxansaa achi jalaanii click gochuudhaan join gootanii nu hordofuun illee ni dandeessu. Akkuma argaa jirtanii yeroo muuziqaa banuu style isaa jijjiiree mobileen koo haala nama hawwatuun naaf fidee jira jechaadha. Haala kanaan buufattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechaadha. Videoon arraa qabadee isiniif dhiyaate kan nama matti daawwateen amma video biraan walitti deemnutti bye.